جهل اتساروبا مجيامت مجي ويا يالي سيري عمل من آلي أجدوت دبني ويد فساتو دبني خاكامي دو إبرو تمام የሚሏቸው ኃይሎች በየጊዜው እንደዚህ አይነት ጉዳይ እየፈጠሩ ኢትዮጵያ ባልተገባ መንገድ በዓለም ፊት እንድትታይ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። እነዚህ ኃይሎች የኛዎቹ ኃይሎች ግን የሚዋጉበት ዓላማ ራሱ መዋጋት ካልሆነ በስተቀር የሚዋጉበት ዓላማ አንድ ነገር ማሳካት ከሆነ በክላሽ መንግስታት መጣል በዚህ ዘመን በዓለም ሁሉ የማይቻል በኢትዮጵያ ላይ በፍጹም አበደን አይቻልም። በክላሽ መንግስት መጣል አይቻልም። ሚረብዲ ኩትና keessatti jabaa fakkeessuu fi filannoo xumuraa waraanatti fufuu dubbachuu Abiyyi Ahmed Impaayera waraanni ajaja Abiyyi Ahmediin nama ajjeesuu fi inni ajjeesee jajamu keessatti mirga namoomaa gaafachuun deebiin isaa rasaasa ta'uu fi dirreen diimokiraasii dhiphachuun rakkoo mirgaa jabaaf hawaasa saaxile keessatti karaa nagaa dubbachuun dubbii mi'eeffatanii umurii dheereffachuurra kan darbee nagaa balbala hin banu. Egaan mata duree kanaan dubbii isaa gocha isaa waliin wal bira qabuun rakkoo uummata keenya Oromoo irratti murna bilisiginnaa Abiyyi Ahmediin geggeeffamuun raawwachaa jiru qabadheesiniif dhiyaadheera. Qopheesseesiniif dhiyeessuun kan isin waliin turu ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani daandii elmootii hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Kibxata darbee mataan garee faashistii PP Abiyyi Ahmed waltajjii idilee arfaffaa mana maree bakka buutota Itoophiyaa irratti waan cuftii balbala isaa maartii harka isaa beekaan dhumaa isaa ga'umsis kan isaa humna qabeessis isaa uummata kan yaadus isaa guddina kan fides isaa akkasumas impaayeritti kan ceesisus isa akka ta'etti lakkoofsa sobaa jijjiirama misoomaan argame jedhan paartiilee mormituu paarlaamaa fi kaabinee isaa lakkaa'uun akka waan uummata bilisiginnaan hojjechaa jirutti bu'aa tarreessaa ture. Dhuguma wanta Abiyyi Ahmed tarreeffachaa ture dhugaa osoo ta'e akkuma inni jedhu isin nan kabajanii lammiileen alaa na kabaju jedhe badiin uummata bira ta'aa ture. Garuu sochoosaan dubbii kakaasaan wal dhibdee kufaatii diinagdeef sababni isaan ta'u hafee waraana ofii koomaandi poostii labsanii sirratti bobbaasuun ajjeechaa hidhaa fi qabeenyattiin mancaasan geggeessaa jiran maqaa nuti mitii kan dubbii kaasu dubbii keetti seenaa jeequmsa tasgabbeessinaa fi impaayeritti diigamiinsarraa oolchina jedhuun dubbii bakka hin qabaa yeroon an harka jiraa fi falan qabdanii dhaggeeffadhaa jedhuuf yoo dubbatame malee badiin Abiyyi Ahmediin uummata irra gahaa jiru himamee hin dhumu. Miseensota paarlaamaa gaaffiin barreeffamee kennameef 30tti lakkaa'amu kan namoonni hanga 22 ta'an gaafatan injifannoo hojii isaanii ittiin kan himachaa turan malee gaaffiin dhugaatti rakkoo hawaasaa buruqsee ofii qopheeffate gaafate hin turre. Kana malees deebiin gaaffilee kanneenis dursee barreeffamee dhufe. Rakkoo nageenyaa impaayeritti keessa jiru Oromiyaa bakkoota tokko bakka biroos akkasuma jedhanii xiqqeessanii dubbachuun Abiyyi Ahmed bira turus yaaddoon akkaataa dubbii isaa fi miira isaarraa ni dubbifama. Keessumaa waggoottan 5 darban Oromiyaa keessatti lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi bilisiginnaa gidduutti geggeeffamaa turee fi arras hin dhaabbanne sirni bilisiginnaan ijaaruu barbaade hundeen isaa qilleensarraa akka taa'u ta'ee jira. Kufaatiin gama barnootaan weerara dhukkuba busaa fi koleeraa hawaasummaa fi dippiloomaasiin kufuu fi dinagdeen laamsha'uun qormaata guddaadha. Haa ta'u malee guddina dinagdee gama GDP'n abbaa dijitii 2 guddanne abbaa waan nuti jennee hin fudhannee dhimma keessan jechuun yeroo ayyaana hundeeffama raayyaa ittisa impaayeritti waggaa 160 irratti IMF'if bifa deebii kennuu fakkaatuun dubbatanis paarlaamaa qibxata darbeen ammoo guddina keenya IMF itti amaneera jechuun lakkoofsa 600 keessaa IMF baasee kan isaan tolchan 7 keessatti harkisuu barbaada. Gama dhukkuba busaa fi koleeraa ilaalchisee rakkoo ittisa irratti ofii uuman kan isaan uummatarraa qoricha kutan buufata fayyaa cufanii fi keemikaalota biifuu dhiisan hafee inni isaan bakka waraana bilisummaa Oromoo dhuunfatee jirudha jechuun hawaasa tajaajila dhorkatan hafee namaan sababa hin kaasinaa jechaa ofii sababa dhukkuboota kanaa jijjiirama qilleensaatti yoo maxxansu miidhaa dhibeen kun lixa Oromiyaa Wallagga keessatti geggeessaa jiru hin dubbanne. Itoophiyaan Abiyyi irraa dubbataa ture kan lakkoofsi dachaan itti baay'atu kan galiin namoota doolaara 1,000 keessa ga'e kun eessa jirti yoo jedhan namootaaf gaaffiidha. Oromiyaatti bulchiinsi naannichaa karoora magaalota arfan keessaa wabii nyaataa mirkaneessuutti milkoomnee jirra yoo jedhan hawaasni magaalaa garuu beelomnee jirra jechuun himatu. Gareen maafiyaa PP akka waan nageenya impaayeriitiif dimokiraasii diriirsuutti adda duree ta'ee akka waan ofii seera hin cabsine filannoo hin dhuunfanne dirree yaadaa maneedhaa hin goonee fi dimokiraasii hin quucarsineetti akka waan dhaaba Oromoo Koongireesii Federaalawaa Oromoof akka dirreen qabsoo karaa nagaa bal'aa fi banaa ta'ee fi jirutti kaafaa magaalaa keessa taa'ee qabsaa'uu erga danda'ee waraana bilisummaa Oromoos wanti dhorkuu hin jiru jechuun dubbii sobaa fedhii rakkoo furuu hin qabne kottaa harka maradhaataa kanaan alaa wanti biroo hin jiru jedhu fakkaatu dubbatee ture. ኦሮሚያ አካባቢ ያለውን ችግር ኦፌኮ የሚባል ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ ከተማ ውስጥ ተቀምጬ በንግግር እታገላለሁ ካለ ሸኔን ከኦፌኮ ምን ይለየዋል?
Dhuguma kaafaaf dirreen siyaasa impaayiritti mijatee fi jira yoo jenne hooggantoonni isaa hedduun hidhamanii ba'an hedduunis hidhaa jiru akkasumas kanneen lubbuu dhabanis hedduudha. Egaan impaayira paartiileen siyaasaa mormituu ta'an hojiin isaanii guddaan yoo waajirri isaanii hin saamamnee fi caasaan isaanii olii hin diigamne ibsa baasuun taateewwan balaaleffachuu qofa ta'e keessatti waraana bilisummaa Oromoo qawween bilisiginnaa micciiree xiqqeessanii akkasiin dubbachuun WBOn waan bu'aa saba isaaf hin buufne kan hin hojjenne ta'uu araara koreen teeknikaa fi abbootiin gadaa hojjetan akkaataa itti fashalaa'ee yaadachuuf waggoota muraasa duubatti deebi'uu qofa gaafata. Riphee lolaas gad xiqqeessanii ilaaluun loltuu raadiyoo quunnamtii waan tureef lola tuffachuunii fi dhiphina keessa ta'anii akka jabaatti akkasumas akka waan cufaaf deebii qabuu fi mo'ataa ta'etti of dhiyeessuuf yaaluun waggootan shanan kanaa eele sibiilaa irraa isa teessisuun du'aatii lammiilee nagaaf sababa ta'eera. Har'a rakkoo impaayiritti karaa nagaa furuu jedhamee bakka eegamutti tooftaa yeroo dubbii uumtee ittiin deemteen rakkoo furuun akka hin danda'amne hubatanii daandii sirriin dhufu jedhamee bakka eegamutti qawween aangoorraa nan buustan yaadaan dorgomaa jecha gama biraan ammoo waraanni isaa jabaa fi dirqama hundaa kan bahatu ta'uun ittiin dhaadata. በክላሽ መንግስታት መጣል በዚህ ዘመን በዓለም ሁሉ የማይቻል በኢትዮጵያ ደግሞ በፍጹም አበደን አይቻልም። በክላሽ መንግስት መጣል አይቻልም። Har'a rakkoo impaayiritti karaa nagaa fura jedhamee bakka eegamutti tooftaa yeroo dubbii uumtee ittiin deemteen rakkoo furuun akka hin danda'amne hubatanii daandii sirriin dhufu jedhamee bakka eegamutti qawween aangoorraa nan buustan yaadaan dorgomaa jecha gama biraan ammoo waraanni isaa jabaa fi dirqama hundaa kan bahatu ta'uu ittiin dhaadata. Waraanni Abiy Ahmed dandeettii lolaan ittiin dhaadatu kun eenyu? Seenaa akkamii qaba? Waggootuma Abiy Ahmed aangootti dhufe keessatti waraanni faashistii PP adda waraanaa itti hirmaatan irratti baay'inaan hirmaachuu, baay'inaan du'uu, booji'amuu fi harka kennuun beekamu. Lola Tigraay keessatti waraanni PP 10,000 lakkaa'aman kan booji'aman yoo ta'u, Oromiyaa keessatti Gujii Lixaa keessatti loltoonni bilisiginnaa 250 marsaa tokkotti yoo booji'aman, lola gootichi waraana bilisummaa Oromoo Lixa Wallaggaa keessatti xumura bara 2022 walakkeessa baatii onkoloolessaa fi jalqaba baatii sadaasaa keessatti taasiseen miseensota waraana bilisiginnaa 700 ol duula tokkoon booji'ee ture. Lixa Shaggar aanota adda addaa keessatti loltoonni kumootaan lakkaa'aman, Kaaba Shaggar aanota adda addaa keessattis kumootaan, Horroo Guduruu fi Baha Wallaggaa keessattis lola bilisiginnaa irratti WBOn taasiseen olii fi gadi rasaasana kaa'ee 50 booji'aa, 100 harkaan qabaa fi 70-80 qawwee waliin dhuunfachaa kumootaan dachaasee qabaa jiru. Baha Shaggarii fi Kibba Bahaa Arsii keessatti dhiisiisee booji'aa jiraachuun ragaan suur-sagalee ragaadha. Abiy Ahmed akka waan ajajoota waraana isaatti dheekkamaa hin oolleetti gaarummaa isaanii yeroo dubbatu waan akka Sumaalee keessatti nama hin ajjeesneetti, Oromiyaa bakkeewwan cufatti dhiiga Oromoo akka lolaa hin dhangalaasneetti, akka Beenishaangul Matakkalitti mana waliin nama hin gubneetti, Gambeela keessatti Oromoota marfata irratti hin ajjeesneettii fi Guraagee keessatti loltoonni bilisiginnaa nama fixaa hin jirreetti goototaa fi jaalala biyyaa qabu jedhamuun waan isaan hin qabnee fi ittiin hin hojjenneen jajuun dhiiga lammiilee isaan dhangalaasaa jiranii fi maatii bakkeetti facaasanitti qoosuudha. Har'a waraanni jaalala lammii isaa qabu birmadummaa biyyaa eeguu fi waraanni gahee seeraan kaa'ameef hojjeta jedhamee manneen uummataa gubuu, qabeenya jalaa barbadeessuu, gudeeduu, saamuu fi badii malee hidhuu waraana uummatatti waa'een isaa faarfamuu akkamiin ta'a? Hawaasa waltajjiirra jiru moortaraan fixaa, mana keessatti olitti galee ajjeesaa, abbaa manaa raaree haadha manaa waliin bulaa, waraanni deemuu, maallaqa hin jirree fi qaaleensi jireenyaa ammaata keessatti qarshii fi horii saamuu, yakkaayyoo maqaa dhaame malee gocha dansaa hojjeteen wanti irraa dubbatamu hin jiru. Oromiyaa keessatti gocha waraana faashistii PP'n qeen hin goolamin, hin barbadaa'in, keessaan ajjeefamin, hin hidhaminii fi hin saamamin muraasa. Egaan Abiy Ahmed isa dargaggoota humnaan duulchisee duubaan itti dhukaasaa lubbuu isaaniin aangoo isaa tikfachaa jiru gochi isaanii gaarii ta'ee itti yoo mul'atu, Oromoo bal'aa gaddi lapheesaa cabsee kan ola deemtuun dubartiin ulfaa, barsiisaa fi barataa, injiinarii fi dooktarrii, qonnaan bulaa fi dafqaan bulaan, weellisaa fi callisaan keessatti ajjeefame godaannisa Abiy Ahmedii fi loltoonni inni bobbaasee Oromiyaa keessatti raawwataniin yaadatama. Namichi aangoo gadi dhiisuu qawween nan buustan jedhu adeemsa cufa ni beekna. Dargiin fonqolchaan dhufee warri kanarratti yaadan hin milkoomne akka waan ofii qabsaa'ee dhufeetti daandii nuti qabsoo jaarsa keessaa geggeessinee dhumneen nutis kanatti muuxannoo qabna nurratti raawwachuu hin dandeessan jedhu yeroo barbaadu fonqolcha geggeessuu fi jechuun xiyyeeffannoo namaa ilaalu akka waan mariin biyyaalessaa impaayiritti keessatti jijjiirama bu'uuraa fiduu danda'utti namatti himuu yaala. Koloneel Abiy Ahmed waa yeroo darbe dubbatee yaadatu malee warri maree biyyaalessaa jedhan rakkoo impaayiritti hiikuuf osoo hin taane aangoo ministeerummaa qoodachuuf jechuun namoonni hayyootaa fi paartilee siyaasaa gaaffii kana kaasaniif ilaalcha hamaa akka qabaataniif yaadota fokkisoo miidiyaalee mataa isaaniin dubbachaa turan. Har'a immoo mareen biyyaalessaa durattuu humna aangoorra jiru fayyaduuf kan hojjetamu ta'uun komatamu sanumaafuu fedhii kan hin qabne bilisiginnaan har'a carraan kun isin hin darbin jechuun oduu duriittiin namatti hima. Humni PP aangoo warraaqsa uummataa butee argate kana tikfachuuf qabsoo uummatichaa busheessee abdii
abdii kutachiisuuf dubbachaa jiraachuusaa namoonni beekan dubbiin isaa kun yaaddoo fi sodaa hamaa sirnichi keessa jirurraa madda jedhu. Riphee lolaan biyya mataa ofii ijaarratee bara 1991 yookaan waraana qabbanaa Cold War booda kan akka Sudaan kibbaa osoo jirtu qabsoo jabaa Kozovoon Yugoslavia irratti geggeessiteen bara 2008 akka biyya hin taanetti riphee lolaan yookaan qawween qabsaa'uun hiikan qabu waan inni agarsiisee hin argine jechuun waan Taalibaan Ameerikaa irratti raawwate biyya isaa Afgaanistaaniin dhuunfatee dagachuu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo ofirratti hirkannoo geggeessuun taankii, diroonii fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dura dhaabbatee sagaleen saba isaa akka dhagahamtu godhe malee lafa kennee maallaqa biliyoonaan liqeeffate miti. Adeemsa riphee lolaan maallaqa ittiin liqeeffatus hin jiru. Hariiroon oboon mootummaa addunyaa waliin qabu kan amma bilisiginnaa inaafsise kun jabaatee itti fufuun qabsoo sabaa jabeessa. Impaayera guddina saffisaa of hirkaa qabna jettu kan uummanni keessatti guyyaatti 2 nyaachuun ulfaatee hojii dhabdummaan dagaagee duutii fi godaansi hammaatee akkasumas qaala'insi jireenyaa waadee barataan qormaata fudhatee darbuutti dadhabee kan kaabineen barattoota mul'ata isaanii galmaan ga'uuf barachaa turan mooraan Biraanuu Naggaa yoo si tufe kan Biraanuu Juulaa si fudhata jechuun loltummaatti ergan keessatti lakkoofsa guddisanii himuun qabatamaatti waan lafarra jiru miidhaa hiyyummaa hojii dhabdummaa du'aatii fi hidhaa jabaatee deemaa jiru in agarsiisu. Dubbiin paarlaamaa irratti Abiyyi Ahmed dubbate abdii kutannaa keessatti jabaa of fakkeessuuf kan dubbatame malee qabatamaan hojiin lafarra jiru kanaan faallaadha. Kan biraan ulee dhaabbata isaa kan ta'e lola jabeessuu, labsuu fi waraana isaa ittiin kakaasuu akkasumas kallattii kennee jiraachuu waraanni isaa qophii ta'uu dubbachuu irraa hubatama. Gama siyaasaan mareen furraa kottaa yaadaan wal falmina jecha yeroo mareen Taanzaaniyaatti geggeeffamaa jirutti lafarraa Abiyyi Ahmed loltoota isaa durmooraa keessaa ta'an dirqama baadiyyaatti bobbaasuun ajjeechaa suukkanneessaa raawwata, niidhaa ni saamaa akkasumas manneen namootaa gubaa jira. Maatii qabsaa'otaan ijoollee keessan galchaa hin galchitan taanaan isin ajjeesna jechuun doorsisa irratti raawwachaa kan jiran dibbumaa araarrii geggeeffamaa jiru kana. Egaan nunni qaamni kamuu aangoo isaa akka jabeessaniif barbaadu duula ololaa fi lolaa geggeessee akka waan oboon marfama keessa jiruu fi filannoo hojii biraa yookaan karoorfatee lola miidhaa diinarraan ga'uu deemsisuu hin dandeenyetti tattaaffii adda addaa taasisaa jiraatus waraanni bilisummaa Oromoo kan seeraas kan shiraas akkaataa deemu kamittiyyuu ni hojjeta. Murni Oromiyaatti lola banee sanyii duguuggaa raawwachaa jiru PP'n tokkummaa ilmaan ishiin buqqee saba bilisoomee fi biyya walaboomtee dhaloota dhaalchisuuf tokkummaan daran jabaannee haa hojjennuun dhaamsa kiyyaa xumuraati. Egaan qophii addaa miira abdii kutannaa keessatti jabaa of fakkeessuu fi filannoo xumuraa waraana itti fufuu dubbachuu Abiyyi Ahmed irratti qopheeffannee kan qopheessee isiniif dhiyeesse ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Daandii Elamooti. Jaal ittisaa roobaa mujee Ahmad mujee wayyaa yaadii siree amallee